Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u ijoollee baga nagaadhaan kara qophii sagantaa qabitaa dhuftanii kun egaa sagantaa keenya isa 10ffaadha yookiin barumsa keenya isa 10ffaadha. Har'as Waaqayyo nu gargaaree araarri isaaf jaalalli isaa nu baatee jennaan barumsa sagalee Waaqayyoo keessaa gabaabaasa kadhannaa fi faarfannaa fidannee dhiyaanneerra. Egaa akkasiin nu wajjiniin turtanii jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa. Kun dubbii Waaqayyoo waan ta'eef Waaqayyo immoo yeroo dubbii isaa dhageenyu waan nu eebbisu waan nu barsiisuu fi tasgabbiidhaan akkasiin dhaggeeffattan jaalala Waaqayyootiin isin kadhadha. Anaa wajjiniin turaatii egaa sagalee Waaqayyoo baradha. Egaa ijoollee akkuma beekamu sagantaa keenya kadhannaadhaan walii wajjiniin jalqabna. Hin kadhanna maqaa Yesuusiin dubbisaatii ana wajjiniin kadhadha. Waaqayyo qulqulluu sodaatamaa galatoomi tiksee keenya waan taateef eebbifami cubbuu keenya nuuf dhiisi sagalee kee nu barsiisi sagalee keetiin akka jiraannuu fi nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneeti ameen. Tole egaa ijoollee waan torbee darbee walii wajjiniin baranne walii yaadachiisuudhaan gara sagantaa keenyaatti adeemna. Torbee darbee in yaadattu yoo ta'e Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 keessaa gooftaan Yesuusii anarraa garaa ani lubbuu keessaniif boqonnaa nan kennaa ani garraamiidha kanan gad of deebisesidha jedhee kan inni nu barsiise walii wajjiniin barannee turre. Egaa ijoollee hin yaadattu yoo ta'e jireenya keenyaaf barumsaa iddoo adda addaadhaa akka argannu walii wajjiniin ilaallee turre. Isa keessaa garuu gooftaan Yesuus barsiisaa gaarii, barsiisaa gara jireenya bara baraatti nama geessu, barsiisaa dhugaa nama barsiisu ta'uusaa walii wajjiniin ilaallee turre. Gooftaa Yesuusiin immoo wanti nuun itti dinqisiifanne gooftaan Yesuus kan inni barumsa barsiise waggaa 3 ta'eetu jiru. Waggaa 3 sana keessatti garuu jireenya namootaa geeddaree akkasumas immoo jijjiirama yoomiyyuu baduu hin dandeenye biyya lafaa irratti fide. Akka inni biyya lafaa kana waaqatti adeeme walii wajjiniin ilaallee turre. Har'a immoo Waaqayyo nu gargaaree jennaan barumsa haaraa fidannee dhufneerraa nu dhaggeeffadhaa sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin baranna. Torban itti fufanii dhufan 4 fi waa'ee jaalala Waaqayyoo walii wajjiniin baranna. Jaalalli Waaqayyoo baay'ee guddaadha, kan bira hin ga'amnedha, kan qoratamees hin dhumnedha. Garuu amma Waaqayyo nu gargaaree jaalalli Kiristoos akkam ta'uusaa, hammam ga'uusaa, hamma Waaqayyo nu hubachiise hubachuudhaa fi walii wajjiniin walitti aansineetu waa'ee jaalala Kiristoos walii wajjiniin baranna. Egaa jaalalli dhugaadhumaan hojiidhaan waan mul'atu ta'uusaa sagalee Waaqayyoo macaafa Qorontoos keessatti nu barsiisa. Egaa haaluma kanaanii gooftaan Yesuus akkamitti akka inni jaalala isaa nuuf ibse isa walii wajjiniin baranna. Waaqayyo immoo nu gargaara, inni immoo ayyaana isaaf hafuura isaatiin akka inni nu barsiisu amantii guddaan qaba. Egaa har'a kan nuun barannu jaalalli Yesuus araara isaatiin mul'atee jenneetu walii wajjiniin baranna. Luqqisii nuti irraa barannu immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 12tti. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu jaalalli araara hin godhaa jedha. Egaa gooftaan waan nu jaallatuuf Waaqayyo waan nu jaallatuuf ilma isaa gooftaa Yesuusiin nu ergeetu cubbuu keenyaaf akka inni du'u godhee nuun kara ilma isaa kara gooftaa Yesuus araara arganne. Egaa gooftaan Yesuus immoo yeroo biyya lafaarra ture cubbamootaaf araara gochaa ture. Kanaaf gaa araara gochuun amala Waaqayyooti jechuudha. Araarri immoo jaalala mul'isa. Kana walii wajjiniin barannaa dammaqaa nu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo sagalee kanaan laphee keenya hin geeddara. Ijoollee seenaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 12 keessatti barreeffamee jiru haala seenaa godheen fakkii kanaan fayyadamee isinitti himaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Egaa waan hunda gadheellee immoo yoo jiraate macaafa qulqulluu keessanirraa dhaqaatii Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 hanga 12tti dubbifadhaatii immoo ofii keessaniif baradhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee. Guyyaa tokko gooftaan Yesuusii gara gaara ejersaa dhaqeetu achi ture. Ganama obboroo dhaqeetu gaara ejersaa sanarraa taa'aa ture. Egaa akkuma fakkii kanarratti argitanii ganama dhanqorra fakkaataa abidda bukkee taa'anii jiru. Macaafi qulqulluu akkasiin jedhu seenaadhuma isaa isinitti himuufidha malee. Kanumaan gooftaan
gara mana qulqullummaa dhaqeetu namoota barsiisuutti ka'e. Egaa akkuma argitanii namoonni baay'een gara Gooftaa Yesuus dhufaniitu sagalee Waaqayyoo barachaa turan. Torbee darbe akka barannee turre Gooftaan Yesuus barsiisaa gaariidha. Gooftaan Yesuus sirriitti barsiisuu danda'a. Yeroo barsiisu immoo waan inni barsiisu jireenya namaa hin geeddaraa, hin fayyisaa. Egaa namoonni kun dhaabbataniitu mana qulqullummaa keessatti dubbii Gooftaa Yesuus kana barachaa turan. Baay'ee namatti tola. Akkuma gaafa waldaadhaa lallabamu namni hundumtuu jedhee dhaggeeffatu. Namoonni kunis akkasumaan cal jedhanii waan sagalee Waaqayyoo dhagaa jiran natti fakkaata. Akkasii ijoollee isinis akkasinitti fakkaata? Utuma kun ta'aa jiru waan tokkotu gidduutti ta'e. Namoota sagalee Waaqayyoo namoota dhaga'an kana namoota jeeqantu dhufe. Isaanis maal godhanii dubartii ejjite yookiin dubartii cubbuu hojjette tokko fidaniitu gara Gooftaa Yesuus fidaniitu gaaffii isa gaafachuu dhufan. Garuu kan dubartii kana fidee dhufe warra Fariisotaa fi warra barsiisota seeraati. Maal jedhani Gooftaa Yesuusiin dhufaniitu egaa dubartiin kun utuu isheen cubbuu hojjettu, utuu isheen ejjitu ishee argineerra. Seerri Musee immoo dubartoonni akkasii dhagaadhaan rukutamanii ajjeefamuu qabu nuun jedha. Barsiisaa ati maal jetta? Jedhanii isa gaafatan. Akka macaafi qulqulluu nutti himutti immoo dhuguma namoonni kun cubbuu jibbanii utuu hin ta'in yookiin immoo seera Musee sana eeguudhaaf utuu hin ta'in Gooftaa Yesuusiin akkatti qaban yookiin immoo akkatti dubbii keessa galchan waan dhabaniif isa barbaachuudhaaf dubartii kana gara Kiristoos fidan. Isa waan tokko dubbiitti godhanii jireenya isaa jeequudhaaf jechuudha. Gooftaan Yesuus immoo garaa namaa hin hubataa. Egaa kanumaan namoota kana gidduu dhaqanii ishee dhaaban. Isheen kun cubbamtuu jedhanii nama baay'ee dura ishee dhaaban. Ijoollee lafa akkasii dhaabachuun barbaaddu? Ani hin barbaadu. Egaa argitanii warri Farisootaa fi barsiisonni seeraa kun dubartii kana nama dura ishee dhaabaniitu ishee qaanessanii ishee leeyyaasisanii jechuudha. Cubbuun nama qaanessaa, nama leeyyaasisa. Egaa achi dura dhaabaniitu Gooftaa Yesuusiin maal jetta? Seerri Musee dubartiin kun dhagaadhaan aduutu jedha. Ati immoo maal jetta barsiisaa? Jedhaniitu isa gaafatan. Kanumaan Gooftaan Yesuus isaan dhageetu waa jechuu waan hin barbaanneef gadi jedheetu lafarratti quba isaatiin barreessuutti ka'e. Ammas deebisaniitu isa gaafatan. Afaan isaa keessaa waa baasuuf waa akka inni jedhu fedhaniitu irra deddeebi'anii isa gaafatan. Kanumaan waan isaan irra deddeebi'anii isa gaafataniif Gooftaan Yesuus ka'eetu maal jedheeni isin keessaa namni cubbuu hin qabne tokko yoo jiraate dhagaasa jalqabaa dura dubartii kanatti hadarbatu jedheen. Egaa ijoollee akkanatti fakkaatutti hundumti isaaniiyyuu dhagaa harkatti baataniiru dubartii kanatti darbachuu fi macaafi qulqulluun akkasiin jedhu garuu waanuma natti fakkaatan isinitti haasa'aara. Egaa dubartii kana dhagaadhaan rukunnee ajjeesna'anii hundumtuu dhagaa baatanii jiru jedheen yaada. Takkaa dhaabbadhaati dubartiin kun waan isheetti dhaga'amu yaada. Tokkoffaan qaanofteetti jirti nama dura dhaabachuu isheetti. Lammaffaan immoo dhagaan baataniitu wajjiniin adeemu. Yoo Gooftaan Yesuus waa jedhee dhagaa kanaan reebanii ishee ajjeesuudhaaf dhagaa baatanii wajjiniin adeemu. Dhugaadhuma dubbachuuf taanaan haalli dubartiin kun keessa jirtu baay'ee nama gaddisiisa. Balleessaa balleessiteetti, cubbuu hojjetteetti isa dhoksuuf utuu hin ta'in haalli isheen keessa jirtu garuu baay'ee nama gaddisiisa. Nan du'a jettee yaadaa jirti. Akkasumas immoo baay'ee qaanofteetti, baay'ee sodaatteetti waan raafamaa jirtu natti fakkaata. Namoonni kun immoo hammeenya isaaniirraan kan ka'e Gooftaan Yesuus ajjeesaa yoo inni jedhe ajjeesaniitu isa deebisanii immoo seeraan qabuu barbaadu turan yookiin waan hammina irratti yaaduu barbaadu turan. Egaa Gooftaan Yesuus beekaa waan ta'eef maal jedheeni isin keessaa namni cubbuu hin qabne yoo jiraate dhagaasa jalqabaa itti darbatu jedhe. Egaa namni cubbuu hin qabne immoo waan hin jirreef namni itti darbatu hin jiru jechuudha. Silaa Gooftaan Yesuus illee itti darbatee hin danda'a sababiin isaa inni qulqulluudha. Garuu Gooftaan Yesuus Waaqa jaalalaati. Akkas jedheeniitu deebisee ammas gadi jedhee barreessuutti ka'e lafarratti. Kanumaanii warri gurguddaan warri akka jaarsaa dhiisaniitu adeemanii warri kaanis dubartii kana dhiisaniitu irraa galagalaniitu adeeman. Kana jechuun maal jechuu isaaniiti? Unuunis
cubbamootuma akka isheeti qulqulluun nu keessan jiru. Kanaafi namni qulqulluun waan hin jirreefi dhagaasa jalqabaa eenyuyyuu darbachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf gaa anis edaa cubbamtuuma akka isheeti jedhanii galagalaniitu adeemani. Dubartiin kun qobaa ishee hafte. Gooftaan Yesuus lafaa ol ka'eetu dubartii kanaan meerri warri sirratti faradan eessa dhaqanii jedheetu ishee gaafate jennaan. Isaanoo hundumti isaanii na dhiisanii deemaniiru jetteetutti deebiste. Maal jettee? Gooftaa koo isaanoo hundumti isaanii na dhiisanii deemaniiru jetteetutti himte. Jennaan gooftaan Yesuus egaa anis sitti hin faradu. Anis sitti hin faradu nagaadhaan adeemi deebitee garuu cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Ameen ijoollee. Baay'ee nama gammachiisa. Gooftaan Yesuus dubartii silaa du'uuf turte kana, dubartii silaa salphachuuf turte kana, dubartii silaa dhagaadhaan reebamtee du'uuf turte kana, Gooftaan Yesuus araara isaatiin, jaalala isaatiin ishee oolchee jechuudha. Egaa hunduma keenya cubbamoota waan taaneef hunduma keenya Gooftaan Yesuus akkasittiin nu oolche. Yeroo cubbuu hojjennu hundumti keenya cubbamoota waan ta'eef cubbuun keenya akka dubartii kanaatti ta'uu hin qabu, ta'uu dhiisuus mala. Garuu hundumti keenya cubbamootadha. Namni hundumtuu cubbamaa waan ta'eef namni hundumtuu akkasittiin Gooftaa Yesuus irraa araara argatee jechuudha. Egaa Gooftaan Yesuus har'as taanaan cubbuu keenyaaf araara nuuf godha. Deebistanii immoo cubbuu hin hojjetinaa nuun jedha. Sababiin isaa cubbuun du'a waan fiduuf. Egaa kana barannaa har'a sagalee Waaqayyoorraa. Waa barattaniittu jedhee amana ijoollee. Jaalala Kiristoos isinitti mul'iseera jedheen amana. Gooftaan Yesuus lafa dubartiin kun salphattetti, lafa isheen du'uuf kaatetti, lafa namoonni dhagaatti guuranii ishee ajjeesanii ishee balleessuuf ka'anitti, Gooftaan Yesuus immoo dafeetu isheef qaqqabee ishee fayyisee jechuudha. Akkasumas immoo namoonni warri cubbamoon illee utuutti faradanii, Gooftaan Yesuus garuu isheetti hin faradne araara godhee fi akka isheen jiraattu, akka isheen fayyitu godhe malee. Egaa Gooftaan Yesuusiin baay'isneetu galateeffannaa. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u, Gooftaan Yesuus gaa Waaqa jaalalaa akkasiiti. Kun jaalala Gooftaa Yesuus tokko isiniif ibsa jedheen yaada. Egaa barumsa kanarraa maal barannaa yoo jenne, Yesuus namoota hundaa waan jaallatuuf namootaaf du'uudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Gooftaan Yesuus yeroo gara biyya lafaa dhufe, namoota tokko tokkoof utuu hin ta'in namoota hundumaaf du'uudhaaf dhufe jechuudha. Warra Israa'eliif, warra kan Israa'el hin taaneef, cubbamootaaf, warra immoo seera Waaqayyoo beekuuf hundumaaf biyya lafaa kana dhufeetu fannoo irratti du'e Gooftaan Yesuus. Kanaaf gaa Gooftaan Yesuus namoota isin ijaan argitan hundumaaf fannoo irratti du'eera jechuudha. Lammaffaa Yesuus namni cubbuu hojjete hunduu akka araara isaa argatee cubbuu isaatti deebi'u barbaada malee akka cubbuu isaa wajjiniin du'u hin barbaadu. Waaqayyo fedhisaa namni cubbamaan hundumtuu qalbii diddiirratee araara Waaqayyoo fudhatee akka jiraatudha malee namni cubbamaan cubbuu isaa wajjiniin du'ee akka jireenya bara baraa dhabu fedha Waaqayyoo miti jechuudha. Kanaaf dhagaa Gooftaan Yesuus dubartiin kun akka isheen dhagaadhaan rukutamtee duutu hin barbaanne. Garuu araara isaa argattee akka isheen fayyitu waan barbaadeef araara ishee godheetu namoota warra isheetti faradan kana jalaa ishee oolche. Kanaaf gaa fedhi Waaqayyoo namni cubbamaan hundinuu araara isaa argatee akka inni fayyudha malee akka namni badu miti. Adda biraan namatti faraduun immoo gaarii miti. Sagaleen Waaqayyoos immoo namatti hin faradinaa nuun jedha. Ijoollee seenaa kana keessatti argitu yoo ta'e, Gooftaan Yesuus utuu qulqulluu ta'ee jiru, utuu cubbuun tokkoyyuu irratti hin argamin garuu dubartii cubbamtuu kanaaf araara godheetu garaansaa isheedhaaf gadde. Akkuma kana gaa ijoollee unuunis cubbamootaaf gadduun nurra jira. Unuun mataan keenya cubbamoota waan taaneef, unuun mataan keenya araara Waaqayyoo waan barbaannuuf, cubbamoota yeroo arginu isaaniif gadduu, Waaqayyoonis isaaniif kadhachuu qabna malee isaanitti faraduun sirrii miti. Egaa seenaa kana baranna jedhee amana. Gooftaan Yesuus cubbamoota hundumaaf dhufe, cubbamoota hundumaa fayyisuu dhufe, nama cubbuu keessatti argitan tokko yoo argitan Waaqayyoon kadhadhaafi. Waaqayyo araara godhi. Waaqayyo namicha kana dubartii kana fayyisi jedhaatii araara Waaqayyoo kadhadhaafi. Yoo namni isin hatillee, yoo namni isin miidhellee, yoo namni isin arrabseef isin rukutellee
nama sanaaf Waaqayyoon kadhadhaa fi araara godhiif yaa Waaqayyo jedha. Guyyaa tokko immoo yeroo isin araara barbaaddan Waaqayyo araara isiniif godhaati. Kanaaf ijoollee Gooftaan Yesuus cubbamoota barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufee namni hundumtuu cubbuutti deebi'ee araara Waaqayyoo fudhatee jireenya bara baraa argachuun jaalala Waaqayyooti. Namatti faraduun immoo sirrii miti. Egaa seenaa kanarraa waa barattaniiftu jedhee namana. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'a faarfannaa haaraa qabna. Muuziqaa hin qabnu garuu amma Waaqayyo na gargaaree nan faarfadha. Waaqayyo immoo waattiin isin barsiisa jedhee namana. Yesuus jaalala mul'isee lubbuu isaanaaf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu nuuf gaddeetu nuun nu fayyise. Yesuus jaalala mul'isee lubbuu isaanaaf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu nuuf gaddeetu nuun nu fayyise. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa isheen cubbamtuudha cubbuutti qabneerraa anaa geessaniitu Gooftaa Yesuus duraa firdii dheeganiitu afaan Yesuus irraa. Yesuus jaalala mul'isee lubbuu isaanaaf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu nuuf gaddeetu nuun nu fayyise. Dhagaa gurrataniitu na duukaa deemu isaan barbaadaniitu akkaan ajjeefamu itti himaniitu Yesuusitti cubbuu koo ajaja eeggatu baasuudhaaf lubbuu koo. Yesuus jaalala mul'isee lubbuu isaanaaf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu naaf gaddeetu anaan na fayyise. Yesuus araara mul'isee lubbuu isaanaaf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu naaf gaddeetu anaan na fayyise. Gooftaan Yesuus garuu du'uu koo hin feene natti faraduusi inni hin barbaanne lammaffaa deebitee cubbuun hojjetini cubbuun du'aa fida isan dagatini. Gooftaan Yesuus garuu du'uu koo hin feene natti faraduusi inni hin barbaanne lammaffaa deebitee cubbuun hojjetini cubbuun du'aa fida isan dagatini. Yesuus jaalala mul'isee lubbuu isaanaaf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu nuuf gaddeetu nuun nu fayyise. Yesuus araara mul'isee lubbuu isaanuuf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu nuuf gaddeetu nuun nu fayyise. Yesuus jaalala mul'isee lubbuu isaanuuf kennee dabarsee inni hin cubbamne hin beeku balleessee garuu nuuf gaddeetu nuun nu fayyise. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Faarfannaan kun waa isin barsiiseera jedhee namana. Waaqayyo immoo gaafa nu gargaare muuziqaa itti gooneetu as baafannaa. Isaaf immoo Waaqayyoon nuuf kadhadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhumarratti kadhannaa Gooftaan Yesuus nu barsiisee walii wajjiniin kadhanneetu raawwanna. 1, 2, 3. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakkaa keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu. Qorumsatti nun galchiin. Hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keeti yoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu ijoollee waan
Egaa ijoollee yoo sagantaa keenya torbee torbeetti ilaaluu barbaaddu ta'e YouTube irraa sagantaa Xaabitaa jettanii nu barbaachuu dandeessu. Yoo jaallattan immoo sagantaa keenya sabskraayibii gochuudhaan torbee torbeetti viidiyoo keenya argachuu dandeessu. Feesbuukii irraa sagantaa Xaabitaa jettanii nu argachuu dandeessu. Yoo iimeelii nu gochuu barbaaddan yaada yookiin qajeelfamaa waan nu sirreessitan yoo qabaattanii yookiin gammaddanii waan nu barreessitan yoo qabaattan immoo taabitaakbs@gmail.com jedhaatiin nuuf barreessaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbee gammachuuf kan nagaa isiniif haa ta'u. Nagaa Waaqayyootiin tura.